Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi isiniif akka qabu jecha har'a Organicchemistry boqonnaa 7ffaa gafurnaffaa gaafilee yeroo baay'ee discussion irra dhufuu danda'an fi kan konseptii understand gochuudhaaf isin fayyadan qabannee dhufnee jirra. Gaafilee kanneen ni hojjenna. Asin dura gaafilee multiple choice ta'an yookaan filannoo ta'an gaafilee 50 boqonnaa 7ffaa chapter 11ffaa isin baafne turre isaanan sanniin sirriitti yoo laaltanii fi gaafilee kanneen immoo kan waliin hojjennu yoo ta'e barataan kamiyyuu Organicchemistry kana hamma tokko understand gochuu fi qabxii bareedaa qabxii boonsaa fiduu ni danda'a jechuudha. Kanaaf horoonni haaraa taatan chaanalicha subscribe viidiyoocha immoo like gochuudhaan akka eegaltan isinaan gaafadha. Koomentii jalatti koomentii yoo qabaattan naa kaa'uu ni dandeessu. So kallattimaan gaafii boqonnaa 7ffaarraa bahuu danda'an gaafa ilaallu yaa'u akkuma beekamu boqonnaan 7ffaan Aromatic substitution reactionidha. So gaafileen achi jalatti bahuu danda'an maal fa'aadha kan jedhu inni jalqaba irratti gaafiin nu kenname guess the product of the following reaction kan jedhudha. Reactantiin nu kennamee jira. Productiin isaa maal ta'a kan jedhu nu kennamne. Kanaaf productii sana akka barreessinu barbaadamee jechuudha. So irratti kan jiru akkuma argaatan toluenidha. So toluene can be react with nitric acid in the presence of sulfuric acid jechuu isaati. So asitti toluenetu jira. Asirratti immoo nitric acid, jala irratti immoo sulfuric acid. Inni jalaa kuni catalystidha yeroo hundaa wanni isin beekuu qabdan. Inni gubbaa kun immoo yeroo hundaa reactantidha jechuudha. Therefore nitric acid is reactant whereas sulfuric acid is catalyst jechuudha. Egaa asitti jidduu kana maaltu jira? Plusitu jira jechuudha karaa biraatiin. Maaliif? Toluene react with nitric acid in the presence of sulfuric acid maaltu ta'aadha gaafichi. Asitti question markiin nu kennamee jira jechuudha. So gaafii akkana deebisuudhaaf dura maal yaadachuu qabdu? Directing effect on aromatic reaction kan jedhu sana beekuu qabdu. Kanaaf benziinii kanarratti CH3 hidhamte kuni main effect ishee kan jedhu ilaaluudha. Akkuma beekamu methyl groupiin kun electron donor waan ta'eef ringii kanaaf electronii kennuu waan danda'uuf methyliin benziin irra jiru kun it is ortho para director jechuudha. Ortho para director yoo ta'e productiin keenya dirqama bakka kanatti ta'uu danda'a. Substituentiin keenya yookaan bakka kana ta'a yookaan immoo bakka kana ta'a. Kana beekuun dirqama dura. Maaliif? It is ortho para director because methyl are ortho para director. Kanaaf ortho jechuun asirra kaatanii gara kanaan kan jiru yookaan isa kana ta'uu danda'a yookaan immoo isa kana ta'a. Inni kun paaraadha jechuudha. So amma kana beeknee booda nitric acidiitu kanarratti wal nyaata jechuuni karaa biraatiin maal jechaa jirra jechuudha. Nitro NO2 tu ida'ama jechuudha. NO2 tu ida'ama. NO2 maalidha jechuudha? Inni electrophileidha jechuudha. Inni pi bondin as jiru kun immoo nucleophileidha waan ta'eef arrooyin keenya garana dhufa jechuudha. So benzene or toluene react with nitric acid ta'a jechuudha. So productiin keenya asirratti maal ta'a? Gabaabumatti yes. So benzene ishee CH3 asirratti barreessitu as is CH3 sana booda nitro keessan fiddanii asirratti faa maxxansitu jechuudha. Lamaan dagattanii asittis ortodha waan ta'eef asittis barreessuu dandeessu. O2 inni biraa immoo asitti haaraa irratti ammas NO2 gootu jechuudha. Goos productiin keessan isa kana ta'a jechuudha. Inni baarratti nu kenname nitro benziinidha. So benziin irratti kan jiru nitroodha. Nitroon immoo akkuma beekamu isin it is meta director. Maaliif? Electronegative effect waan qabuufi meta directoridha. Kanaaf meta director ta'e taanaanii dirqama bakka kanatti yookaan immoo bakka kanatti kan nuti substituentii qabdu. Substituentiin keenya asis nitric acididha. Asis nitric acididha waan ta'eef obviously nitroodha. Nitroodha. Kanaaf kunis meta director irratti deemnee product keenya barreessuu qofa ta'a jechuudha. Gootanii yaa'u xiqqoo nama rakkisaa drawingii sasaran hubattu jedhee yaada. Kan erga gootan booda nitro keessan hin dagattan. Ishee duruma jirtu sana jechuudha. Sana booda meettaa kanarrattis nitro asittis nitro keessan dabaltu jechuudha. O2 again N
ta'a jechuudha. So this is the product. Inni caarratti nu kenname benziiniidha. CF3. Amma CF3 kun maal inni kan jedhu beekuun baay'ee gaariidha jechuudha. As you know, this CF3 also a meta director. Maaliif fluoriinitu jira. Fluoriiniin immoo electronegative elementiidha waan ta'eef benziinii kanarraa electronii ol saama sila ta'eef so kunis meta directoridha akkuma nitro jechuudha. So productiin keessan ammas asuma ta'a. Still nitric aciditu isin kenname waan ta'eef ammas nitro ta'a jechuudha. Ammas nitro ta'a jechuudha. Kanaaf productiin keessan gaafa barreeffamu pi bondi kana dagatan amma barataan baay'ee pi bondi kana dagata yeroo baay'ee asitti meettaadha. So you have to add nitro. Asittis meettaadha. You have to add nitro. So bifa kanaan product keessan gas gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf gaafii akkanaa kana deebisuudhaaf dura substituent benziinii kanarratti hidhaman maa inni ortoodha moo paaraadha moo meettaadha kan jedhu adda baasuudha. San booda ortoo jechuun kamii, paaraa jechuun immoo kamii, meettaa jechuun immoo kamii kan jedhu adda baasuudha. Isa kana ni beektu jedhee yaada. Tokko asirra kaatanii inni kuniif inni kun ortoodha. Inni kuniif inni kun meettaadha. Inni kun immoo paaraadha. Benziiniin tokko ortoo lama qaba, meettaa lama qaba, paaraa garuu tokko qofa qaba. Kanaaf bifa sanaan adda baastanii barreessuudha. Inni biraa wanti xiyya gubbaa irratti barreeffamu kuni reactantidha. Kan jala barreeffamu kun immoo kaataalistii akka ta'e beekuun dirqama keessan jechuudha. Bifa kanaan kennamuu danda'a, bifa kanaanis kennamuu danda'a jechuudha. Sila ta'e bifa kanaan kennamnaan ifaadha. Sila nitric aciditu hidhaame, sulfuric acidiin kaataalistiidha. Bifa kanaan garuu ni kennamuu danda'a. Kanaaf hidha'uu malee jechuudha. Inni kun maal agarsiisa? Kan gubbaa reactantidha, kan jala immoo kaataalistiidha jechuudha. Gaafii lammaffaan what are the common criteria for aromaticity? Egaa compound tokko aromatic jedhamuudhaaf ulaagaaleen inni guutu jira. So ulaagaaleen aromaticity maal faadha? Ulaagaaleen aromaticity maal faadha? Egaa inni jalqabaan akkuma beekamu conjugation. Yes, compound tokko fully conjugated ta'uu qaba jenneerra. Yes, fully conjugated ta'uu qaba. Kana jechuun double bond, single bond, double bond, single bond jedhee deemuu qaba. So እንግዲህ ክራይቴሪያን inni jalqaba compound tokko aromatic jedhamuudhaaf conjugated ta'uu qaba. Conjugation jechuun bondiin kun double single jedhee deemuu qabaadha. Fakkeenyaaf asitti double bond yoo ta'e asitti immoo single bondidha. Asitti immoo double bond yoo ta'e asitti immoo single bond ta'uu qaba. Kanaaf conjugationiin jiraachuu qabaadha. Aromatic compound tokko aromatic jedhamudha. Inni lammaffaan immoo compound kamiyyuu planary ta'uu qaba. Kanaaf planar jechuun yeroo hundaa hybridization isa sp2 ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf planaritiin jiraachuu qaba. Carbonyl kamiyyuu planary ta'uu qaba. In the plane jiraachuu qaba yookaan immoo sp2 hybridization qabaachuu qabaadha. Inni sadaffaan immoo compound tokko cyclic ta'uu qaba. Dirqama cyclic ta'uu qaba malee acyclic yoo ta'e aromatic jechuu hin dandeenyu. Inni afuraffaan compound kamiyyuu hakala rulii fulfill gochuu qaba. Hakala rulii fulfill gochuu qaba jechuuni 4n plus 2 pi electron guutuu qabaadha. 2 pi electronii guutuu qabaadha. Compound tokko aromatic jedhamuudhaaf seera kana guutuu qabaadha. Seera kana guutuu qaba. Inni 0 ta'uu danda'a, 1 ta'uu danda'a, 2 ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a. Kanaaf hakala rulii fulfill gochuun criteria of aromaticity keessaa ibsamaa chapter 7ffaa aromaticity kan jedhu jala ilaaluu dandeessu. Gaafiin sadaffaanii what type of reaction aromatic compound undergoedha. Egaa compoundonni aromatic jedhaman reactionin isaan adeemsisan electrophilic aromatic substitution akka ta'e ilaalleerra. Electrophilic aromatic substitution reactiononni asitti gubbaa kanarra ilaallu kuni electrophilic aromatic substitution. Kanaaf compoundonni aromatic ta'an reactionin isaan adeemsisan electrophilic aromatic substitution jedhama jechuudha. How we relate reaction electron withdrawing group and reactivity of benzene. Kanaf benzene group kanarratti electron withdrawing group like nitro like trifluoro group yoo jiraate reactivity of benzene maal ta'a gaafichi. Egaa reactivity of benzene yeroo electronegative element qabaannu yookaan electron withdrawing group gaafa qabaannu reactivity isaa gadi bu'a. The reactivity of benzene in short decrease ta'a. Maaliif jennaani the activation in energy maal waan ta'uuf increase waan ta'uuf jechuudha. Kanaaf activation energy dabaluudhaan
reactivity of benzene immoo gadi buusu jechuudha. Warroonni electronii saaman yookaan electron withdrawing group jedhaman. Warroonni electron donating group yookaan warroonni electronii kennan immoo reactivity of benzene warroota dabalanidha yookaan ol kaasanidha. Akkamitti yoo jenne activation energy warroota maal godhan gadi buusuudhaan beekamanidha jechuudha. Kanaaf electron withdrawing meta directors, electron donating ortho para directors kan jennu. Kanaaf jechuudha. How ortho para director donate electron jira? Yeah, electron donation or electron withdrawing this atau karaa lamaani jenneerra. Inni tokko through inductive effect. Yes, inductive effect dha. Inni lammaffaan immoo resonance effect. Karaa resonance ti yookaan karaa inductive effect dhaan ortho para director warroonni jedhaman electronii kennuu danda'u jechuudha. Karaa inductive effect din gaafa jennu the donation of electrons through sigma bond jechuudha or through single bond jechuudha. The resonance gaafa jennu immoo the donation of electrons through pi bond jechuudha. Through pi bond yookaan immoo through double bond. Kanaaf ortho para directoriin electronii akkamitti kennu yoo jenne karaa inductive effectiin akkasumas karaa resonance effectiidhaan jettanii deebisuu ni dandeessu jechuudha. Gaafni itti aanu matching dha. So use the following phrase A and match them with the reaction given under B. A jalatti maaltu nu kenname? Halogenation of benzene, sulfonation of benzene, nitration of benzene, alkylation and acylation jedha asirratti alkylation of benzene ishee kana immoo acylation kophaatti barreessutu jechuudha. E jala jirti jechuudha isheen kuni E jalatti jirti. So alkylation and acylation jechuudha. Generally jarri kun application of electrophilic aromatic substitution reaction. Application of electrophilic aromatic substitution. Kanaaf akkamitti reaction isaanii maal fakkaata kan jedhu baajalatti ilaallu. Baajalatti gaafa deemtan inni tokkoffaani so inni jalqaba argaa jirtan kun benziinidha. So benziinii jalatti chlorinetu jira. So benzene react with chlorine in the presence of ferric chloride. Kana jechuun Lewis acididha. Asitti immoo temperature jira. Temperature jechuun fakkeenyaaf 25 degree Celsius jechuun ho'a isaan nutti himaa jira jechuudha. Kanaaf ho'a kana jalatti temperature degree Celsius 225 reactionicha saffisuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kanaaf gabaabumatti benziiniin chlorine wajjin gaafa wal nyaatu chlorobenzinitu uuma. Chlorobenzin ida'u HCl. Kanaaf reactioniin kuni matchingii jalatti kam jalatti ramadama gaafa jettan simply halogenationidha jechuudha. Kanaaf halogenation of benzene nutti agarsiisa. Kanaaf inni lammaffaa asitti nitrotu jira. Intermediate tu nu kenname bishaanitti daballee dhumarratti nitrobenzene argan. Now this is a product plus hydronium ion. So nitrobenzene kun maal akkamitti argame? Simply nitration of benzene kan jedhu ta'a jechuudha. Nitration of benzene caarratti kan jiru kuni lammaffaadhaaf ta'a jechuudha. So number 2 is C, nitration of benzene. Inni sadaffaani benzene ring irratti alkyl halide daballee Lewis acidin as catalyst dammasi. So alkyl product or alkylated product tu uuma. So alkylated product kun kan uumamu reactionichi keenya yoo maal ta'e alkylation reaction yoo ta'e alkylation jechuun immoo daarratti jira jechuudha. Kanaaf gaaffiin sadaffaan deebiin isaa daa ta'a jechuudha. Inni afuraffarra jiru benzene irratti sulfonic acid sulfur trioxide dabala. So benzene react with trisulfide to produce benzene sulfonate intermediate. So benzene sulfonate intermediate gabaabumatti sulfonation reaction agarsiisa jechuudha. So the reaction is what? Sulfonation bata jechuudha. So this is B. So because sulfonation reaction filateefi inni shanaffaan akkuma argaa jirtan here is acyl group are there react with Lewis acid dhumarratti acylated benzene uumu. So acylated benzene jechuun immoo Friedrich acylation ta'a jechuudha. So acylation reaction kan jedhu immoo dhumarratti E jenneerra waan ta'eef the answer is E ta'a jechuudha. So gaafileen chaaptarii torbaffaarra baay'een isaanii isana kana fakkaatee yeroo baay'ee workout irratti gaafileen dhufuu danda'an. Most probably gaafilee akkanaadha jechuudha. Isin immoo bifa kanaan gaafilee biraa dabaluudhaan beekumsa keessan gabbisuu qabxii bareedaa fiduudhaaf qophaa'uu ni dandeessu jechuudha. Gaafileen boqonnaa torbaffaa kana fakkaatu kallattiiman gaafilee gara boqonnaa 8tti ceena jechuudha. Boqonnaa 8ffaan akkuma beekamu reaction of carbonyl jedha. Reaction of carbonyl. So reaction of carbonyl jechuun reaction of carbon double bond jechuudha. Gabaabumatti compoundonni carbon double bond qaban reaction akkamitti adeemsisu kan jedhu ilaalla jechuudha. Ammoo
Tafani tokkoffaan what is the product of Greek reagent with ketone jedha. Greek reagent with ketone. Agent jingaa foolnyaate productiin maal ta'an. Egaa generally Greek reagent react with aldehyde or ketone productiin keenya alkooliidha. Garuu alkoolii akaakuu kamii? Alkoolii primary alkoolii jira, secondary alkoolii jira, tertiary alkoolii jira. Reagentiin yeroo formaldehyde wajjin wal nyaatu primary alkoolii uma. Greek reagentiin yeroo ketone aldehyde wajjin wal nyaatu secondary alkoolii uma. Greek reagentiin ketone wajjin gaafa wal nyaatu immoo yeroo hundaa productiin keenya tertiary alkoolii ta'a jechuudha. Tertiary alkool. Kanaaf tertiary alkool ta'a jechuudha deebiin keenya. Tertiary alkool. So tertiary alkooliin Greek reagent react with ketone gaafa ta'e kan uumamudha jechuudha. So the answer is tertiary alcohol. Gaafii lammaffaa what is the use of hydrogen chloride or HCl in cyanohydride reaction? Egaa cyanohydride reaction jechuun gabaabumatti aldehyde yookaan ketoniin hydrogen cyanide wajjin gaafa wal nyaate jechuudha. Kanaaf yeroo sana yeroo reactioniin sun adeemsifamu hydrochloric acid ni dabala. Hydrochloric acid wanni dabaluu fi maaliif karaa wantoota lamaaf dabala. Inni tokkoffaani hydrochloric acid akka catalyst nu fayyada. Yes, it can be used as a catalyst. Akka catalyst nu fayyada. Inni lammaffaan garuu toxicity profile of hydrogen cyanide gadi buusuudhaaf. Toxicity profile of hydrogen cyanide kana gadi buusuudhaaf nu fayyada. So hydrogen cyanide garmalee toxic waan ta'eef toxicity isaa gadi buusuudhaaf HCl dabala. So HCl can reduce the toxicity profile of cyanide as well as it can be used as a catalyst in order to produce cyanohydrine product. So cyanohydrine product is products that form between hydrogen cyanide react with aldehyde or ketone. So catalyst fi toxicity gadi buusuudhaaf kan jedhu qabachuu dandeessu. Inni ta'anu what is the Witting reaction and its product? Witting reaction maayinni productin isaa immoo maal ta'a? Egaa Witting reaction jechuun gabaabumatti aldehyde or ketone react with phosphonemylide jechuudha. Phosphonemylide. So aldehyde or ketone react with phosphonemylide result in productin isaa maal ta'a? Productin isaa alkene ta'a jechuudha. Productin isaa alkene ta'a. So the product of Witting reaction is called alkene jenneerra waan ta'eefi. So the product is alkene or carbon-carbon double bond jechuudha. The product is alkene. So alkene to uumama reaction ichi aldehyde or ketone with phosphonemylide. Phosphonemylide akka nucleophile itti nu fayyada. Akka electrophile itti nu fayyada. Akka nucleophile itti nu fayyada. Aldehyde or ketone immoo akka electrophile itti nu fayyada jechuudha. Gaafiin afuraffaani differentiates imine and inamine jedha. Imine fi inamine maaltu akkamitti gargar baafna? Jechuuni aldehyde or ketone react with primary amine. When aldehyde or ketone react with primary amine, the product is imine jenneerra. When aldehyde or ketone react with secondary amine, the product is inamine. Kanaaf inamine oomishuudhaaf secondary amine wajjin aldehyde or ketone wal nyaachuu qaba. Imine oomishuudhaaf immoo primary amine tu ketone yookaan aldehyde wajjin wal nyaachuu qaba jechuudha. Kanaaf imine and inamine garaagarummaa isaa adda baasuu qabdu jechuudha. Gaafii shanaffaan what is the product of aldol and Claisen condensation reaction respectively jedha. Aldol condensation productin isaa maayinni, Claisen condensation productin isaa maayinni. So aldol condensation jechuun when aldehyde or ketone can react together. Kana jechuun aldehyde lama gaafa wal nyaatu, ketone lama gaafa wal nyaatu aldol condensation jennaan. Generally in aldol condensation productin keenya beta hydroxy carbonyl. Yes, beta hydroxy sorry barreessu nadiraatti beta hydroxy carbonyl. In case of Claisen condensation jechuun immoo the ester condensation jechuudha. In case of ester condensation the product is what? Beta ketoester. Beta ketoester. So amma beta ketoester the product of Claisen condensation ita. The product of Claisen kan ammoo lama qabna. Normally ester condensation kan jennu fi mixed Claisen condensation kan jennutu jira. Mixed Claisen condensation yoo ta'e productin keenya beta diketoneedha. Mixed Claisen condensation yoo ta'e productin beta diketoneedha. Beta diketoneetu uumama. Garuu yoo reactionin Claisen ester condensation yoo ta'e garuu beta ketoesteritu uumama. Gabaabumatti aldol condensationiin beta hydroxy carbonyl uuma. Claisen condensation immoo beta ketoester yookaan immoo beta diketone uuma jechuudha. Kanaaf bifa sanaan understand gochuu
yaalaa gara fuulduraanis viidiyoo isaa guutuutti isin hojjedha waan ta'eef achirraa argachaa deemtu. Inni itti aanu guess the product of the following reaction jedha. Asirratti akkuma argaa jirtan aldehyde nu kenname. Asitti immoo Greek-Grander agent nu kenname. So aldehyde react with Greek-Grander agent dha. Reefu aldehyde react with Greek-Grander agent generally product keenya alcohol dha jennee. Fakkeenyaaf keetoon yoo ta'e tertiary alcohol. Asitti garuu aldehyde nu kenname waan ta'eef product keenya primary alcohol dha. Primary alcohol dha. So primary alcohol humna jechuudha asirratti. Primary alcohol humna jechuudha. So primary alcohol can be produced as a result of the so-called Greek-Grander agent with Claisen condensation. Kanaaf asitti primary alcohol humna jechuudha. Primary, sorry, secondary. Maaliif aldehyde dha. Aldehyde react with Greek-Grander agent waan ta'eef secondary alcohol ta'a. Secondary alcohol. Kana jechuun gabaabumatti CH3 ammas look CH3 C irratti kana OH itti geddartu san booda CH2 ta'a jechuudha. Kanaaf secondary alcohol humna jechuudha. Inni itti aanu methyl propanoate ester dha. Irratti lithium almonohydride dabalee inni kun immoo hydride reaction dha jechuudha. So hydride reaction with ester jechuudha. Inni kunis alcohol dha uuma. Alcohol lama uumna garuu asirratti. Alcohol lama uumna. Alcohol inni jalqabaa CH3 CH2 H2OH. Inni itti aanu garuu CH3OH kana jechuudha. Kanaaf isheen kunis kophaa alkoolii taati. Isheen kunis kophaa alkoolii taati jechuudha. So alkoolii lama uumna asirratti production keenya alkooliidha for sure. So alkoolii lamaan sun eenyudha kan jedhu CH3CH2OH kan jedhu ta'a. Inni itti aanu CH3OH kan jedhu ta'a jechuudha. Isheen kun asuma irratti so methanolidha jechuudha. So methanol plus propanol ta'a jechuudha. Methanol plus propanol. So methanol plus propanol tu uumama jechuudha alkooliidha. Inni kun immoo amide dha nu kenname benzamide irratti lithium almonohydride daballe. So benzamide reduction gaafa adeemsifnu maal ta'a? Kun guutumaan guutuutti hin bada. Gara maalitti geeddarama? Amine itti geeddarama jechuudha. Gara amine itti geeddarama. So our product here is amine ta'a. Our product here is amine ta'a jechuudha. So amine jechuun carbonyl carboniin kun hin bada. CH2 ta'a sana booda NH2 ta'a jechuudha. Ishee kana gara CH2tti geeddartu. Ishee kana immoo NH2 akkuma jirutti dhiiftu jechuudha. So aminii uumna jechuudha. Aminii uumna jechuudha. Gaafin itti aanu analdehyde react with alcohol dha. Asitti catalystiin jira. Hydrochloric acid asii catalystitti fayyadamna. So aldehyde irratti alkoolii moolii tokko gaafa daballu hemii asitaalii uumna. Hemii asitaalii uumna. Hemii asitaal jechuun immoo ishee kana gara OH itti geeddarta. Ishee kana gara OH itti geeddarra. Asitti immoo finnee ishee OCH3 kana maxxansina jechuudha. OCH3. Kanaaf productiin keenya CH3 COH hydrogen akka jirtutti C jennee OCH3 ta'a jechuudha. Inni kun maalinni hemii asitaalidha jechuudha. Hemii asitaal. So hemii asitaal formation kan jedhu laaluu dandeessu. Hemii asitaal. So the product is hemii asitaal jenna jechuudha. Hemii asitaal. Hemii asitaali kana immoo alkoolii biraa yoo itti daballee gara asitaalitti geeddarama. So hemii jechuun partially jenneerra. So carboniin kun OH fi OR gaafa qabaatedha. Sanaaf bifa sanaan understand gochuu qabdu. Gaafin itti aanu asitti keetooniin nu kennameera. Asitti immoo fosfoonemilaayidin nu kennameera. Productiin isaa maal jedha? Gabaabumatti reaction kana jechuun Wheating reaction. This reaction is a Wheating reaction. So the product is alkene. Productiin keenya alkene dha. Inni irraa reefu laalleerra. Wheating reaction irratti productiin keenya alkene dha. So alkene dha. Alkene kana maal gochuudha? Gabaabumatti product irratti ishee kana balleessine asirratti kaarbanii maxxansu. Wanni biraan jiru. Carboniin kun garuu CH2 kana ta'a jechuudha. CH2 kana ta'a jechuudha. So
That is so-called Wheating reaction kan jennu sana jechuudha. Gaafileen boqonnaa saglaffaa akkuma beektan rearrangement reaction dha. So gaafiin tokkoffaan why rearrangement reaction jedha. Rearrangement reaction maaliif adeemsisu compoundoonni gaafa jennu gabaabumatti maal fiduudhaafi stability dabaluudhaaf. So in order to increase stability deebiin keenya maal ta'a? Stability dabalu. So in order to enhance stability, so the rearrangement reaction can be takes place. Gabaabumatti kan. Inni itti aanu mention a common rearrangement reaction with their product. Rearrangement reaction meeqa qabnaadha. Tokkoon isaanii ibsi productiin isaanii immoo maal akka ta'e himee. Egaa rearrangement reaction akaakuu majorly afur qabna. Inni jalqabaa Wagner-Mirwin rearrangement kan jennu sana. Wagner-Mirwin rearrangementiin the rearrangement of electron deficient carbon jenneerra. So the rearrangement of electron deficient carbon yoo ta'e immoo productiin isaa alkiinidha jenneerra. Alkiinidha. Inni lammaffaan pinnacle rearrangement kan jennudha. So pinnacle rearrangement jechuun the rearrangement of 1,2-dione. Productiin isaa immoo ketonidha. Ketonidha jenneerra. Inni sadaffaan Baeyer-Villiger rearrangement yookaan immoo rearrangement of electron deficient oxygen kan jennu sana. So achirratti productiin keenya garagara baby alcohol ta'uu danda'a, esterii ta'uu danda'a. So esterii more of esterii uumna. So rearrangement of electron deficient oxygen jenna jechuudha. Inni sadaffaan afuraffaan Hofmann rearrangement kan jennudha. So Hofmann rearrangementiin the rearrangement of electron deficient nitrogen jechuudha. So the product of Hofmann rearrangement immoo yeroo hundaa amaayinidha. Naaf bifa sanaan tarreessuu ni dandeessu. Egaa viidiyoo kana sirriitti isa Amaariffaan hojjetame atama akadamii irra galtanii guutuu isaa argachuu dandeessu. Tutorial jechuudha. Boqonnaa saglaffaa boqonnaa hunda organic chemistry waan jedhamu Amaariffaan tutorial isaa hojjedheen jira. Achirra deemtanii gaafa laaltan cross check gochaa deemtu clearly understand gootu jechuudha warri Amaariffa dandeessan. Inni itti aanu immoo what this mechanism tells about jedha. Mechanismiin isaa nu kennamee jira. Waa'ee maalii nutti haasa'aa jira mechanismiin kun. Asii gaafa kaatan OH-tu jira. Dhumarratti gaafa deemtan alkiiniitu jira. Productiin keenya alkiiniidha. Kanaaf mechanismiin kun maal nutti himaa kan jedhu gaafa laaltan Wagner-Mirwin rearrangement ta'uu isaa nutti hima. Maaliif Wagner-Mirwin rearrangement productiin isaa alkiiniidha jenneerra waan ta'eef. So this is Wagner-Mirwin rearrangement reaction and the mechanism shows how electron deficient carbon rearrange to produce alkene kan jedhu ta'a jechuudha. Inni kun what type of rearrangement the mechanism below tell jedha. You know OH jira. Asis OH jira. So 1,2-diol jechuun kana. So productiin keenya dhuma irratti ketonidha. So this rearrangement tell us pinnacle rearrangement ta'uu isaa nutti hima jechuudha. So this is pinnacle rearrangement. Inni kun pinnacle-dha. Inni kun immoo Wagner-Mirwin rearrangement ta'uu isaa nutti hima jechuudha. Gaafilee boqonnaa kurnaffaarraa reduction and oxidation reaction keessa bahuu danda'an haa ilaallu. Gaafiin tokkoffaan differentiate oxidation and reduction jedha. Oxidation jechuun maal jechuudha? Reduction jechuun immoo maal jechuudha? Egaa oxidation jechuun gabaabumatti gain of oxygen, loss of hydrogen jechuudha. Reduction jechuun immoo faallaa sanaan gain of hydrogen, loss of oxygen jechuudha. Therefore oxidation reduction reaction yeroo hundaa waliin deemu. Oxidation yoo jiraate reduction dirqama jiraachuu qaba. Kanaaf oxidation and reduction reaction are quite different but they go together jechuudha. Inni lammaffaan what is reducing and oxidizing agent? Reducing agent jechuun maal jechuudha? Oxidizing agent jechuun immoo maal jechuudha? Gabaabumatti reducing agent jechuun it simply is a source of hydrogen jechuu dandeessu. Oxidizing agent jechuun immoo something that donate oxygen. Maaliif oxidation gaafa jennu oxidizing agent nu barbaachisa. Reduction gaafa jennu reducing agent nu barbaachisa. So they are source of hydrogen and they are source of oxygen jechuu dandeessu jechuudha. Oxidation of secondary alcohol leads to secondary alcohol oxidized gaafa ta'e maal nu kenna? Primary alcohol oxidized yoo ta'e aldehyde nu kenna. Secondary alcohol immoo oxidized yoo ta'e maal nu kenna? Ketone nu kenna jechuudha. So the product is what? Ketone ta'a jechuudha. So the product is ketone ta'a jechuudha. Inni kun immoo asitti alkiinii nu kenname potassium permanganate nu kenname jira. Diolitu uumame. In this reaction jedha. What is oxidizing agent? Oxidizing agent in simply isa kana jechuudha. Potassium permanganate. So potassium permanganate acts as oxidizing agent. The source of this oxygen jechuudha. The source of this oxygen is what?
this potassium permanganate which acts as oxidizing agent. Netti anu what is Lindler catalyst composition jedha. Lindler catalyst composition ini sama fakkaataadha. Egaa Lindler catalyst jechuun maybe platinum ta'uu danda'a. Yes. Yookaan immoo palladium ta'uu danda'a. Yes. Yookaan immoo zinc ta'uu danda'a. Hydrogen keessatti jechuudha. Yes. Hydrogen keessatti. So Lindler catalyst composed of platinum and hydrogen, palladium and hydrogen, zinc and hydrogen jechuu dandeessu. Which alcohol is not oxidized at all jedha. Alkooliiwwan jiran keessaa guutumatti oxidation adeemsisuu kan hin dandeenye tertiary alcohol. Maaliif jennaan it lacks alpha hydrogen jenneerra. Alpha hydrogen waan hin qabnee fi tertiary alcoholin oxidation adeemsisuu hin danda'u. Tertiary alcoholin oxidation adeemsisuu hin danda'u. Egaa videoon keenya boqonnaawwan kanneen keessaa gaafileen commonly exam irratti baasuu dandeenyu yookaan baasuu danda'an isaanan kana fakkaatu gaafilee kanneen irratti immoo isin waan tokkotti daddabala. Beekumsa keessan gabbisuu ni dandeessu. Gaafii keenya irratti qeeqee qabaattan, komentii qabaattan, komentii jalatti naakaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin amma ol arginutti bakka jirtanitti nagaatti warroota amma qorumsa orgaanik qoramuudhaaf karoora irra jirtan carraa gaarii gamanumaan isiniif hawwaa galatooma.